والله الذي فاطمة يجون جارتي نمادي نمني جل جلسي وان دراني فوان بوستين درجي قبري لا في دراني فارا دك لا في دراني ديمي كتوف سلام كونكا والله بالله كم رجالوتي ده وني شيء جذبة مجايو مكان وركا بالي أفوفنا باليو كينجدا أي أورمو نبي تكابر أم بكسرين نبي تو مجتي يعني كبجام فودي كون كابر نسيرا غرغوري كنت كيسيرا غرغوري جذبة ganda kena la gurgurte ke sata walte so ya gabanyi mele so di managal chebiti kawai gurballe history amma ay gatumale ka durani oso ke yani yefriz arada no inji wambulo timiti nangal tusuni abata فاطمة نما كسيتي متوريا بوك amma sambira kuti tiesi bira kunna wae afarso dubba makara dubbata wae afarsoti sila waaya farso rabbii keetii jedhii bara yoo xiqqaate silkii afurii ol natti erganii badda walee bara ijoollee isa birarti naan jedhan martuu bira hin jiru jetti sila bara naatiin bara wayitiin taarra seetaa gara laafooti rabbii kiyya san si gadde maagala soke reefu wayita gurbaa mataa quraa sun akka taasa'uu sani maa akkuma gurbaan kun qabetti qabdee dubbii dhugaa tokko baasimaan jedhinaan Orea ila lugar tu wasitti mee anni waan giltii Umar Bukhari irraallee addaan baafadde sii galee wallahi Umar Bukhari hafarsoo osoo akkana bira fidanii qabedanii si jammariin qabullee takka jedhe waan teekistii amma culullee walii barreessan guruppii keessatti waan guutuu nutti agarsiise birrii akkana sii erga akkana sii godha ka jedhee mara nutti agarsiise booma takka Umar Bukhari sila Umar Bukhari sagatti see taati rabbii keetii jedhi nama dabarsee kennu si fakkaata dhugaa jirtu nutti agarsiisee kana nuun jedhe irraa fudhannee tumaan deemnee Umar Bukhari waan guutuu osoo olaan ispeelinga takka dhaqin sagalee ahmakaa hee mara nu dhageesse ishii yoo barbaadda waraaba dhaadhe si galee kanaafuu ijoolleen takka ijoolleen teen laal ijoollee kutaa biraattu nyaate malee wallahi ijoolleen artii takka hafarsoo dabarsitee hin kennitu dhugaartu sitti maan amantii amanuu baattus. Okay baaliyyoo eegan kanin waan bareeda gaariidha kana itti gammanne malee itti nu gaddisiisuun jiru nama ofiisee godhachuun sappoostora kuni. Okay mucaan kuni hanga ammaatitti lubbuun isaa eessa dhayxee inni eessa dhaqee hafuura isaa dhabame kun akkamiin barbaadama. Kennineefi jirra rahma culullee kan keessaa inni itti barreesse sa'aatii 24 keessatti waan kana ifa nu godhuu dhabdee taanaaniin seeraa wal gaafannaa jenneen itti himne jira. Shaffilli bar Jarmanii kana ciiftii horiyaa akka reefos ol baatee loltuun argine shaffillee akkuma miidiyaa kana lafarratti dhuftee si gaafatti. Sigalee uummata wanni isheen uummata kan desaasan warra abdaa Huseenii mucaan. Sigalee wanni namni callisaa jiru takkan jiru horiyaa abdaa Huseen jechuu yoo beeyte. Uummata qallaalisitti hin fakkaateen shaffillee. Uummata watatee hundee jaraa hundee akka shirkaati. Uummata shirkaa kana jechuun uummata sheedam jedhama. Hundee jaraati fi galee uummata wanni sitti hin fakkaatiin akkuma amma calliftu kana yoo nati amma ijoolleen shaffilaa callisaa jirti minaamina faasii fakkaataa miti rabbii kiyya sanis sii kagadde hojiidhaan agarsiifti. Maahama cululleen beekaa ijoollee shaffilaa akka amma culullee bakka ijoollee shaffilaa sargii dhayitu amma culullee dhayitee dhigaafadhu. Takkaa ijoollee shaffilaa bakka sargii jaraa bakka eebba jaraa dhayitee dhigaafadhu hin beeti. Seenaa dhiiraa beeti gara laafoo anaaf siyya asirratti inni ijjiinu sitti hin fakkaatiin. Ijoolleen namni dubbiin gara bitaa gorteetti ijoolleen di akka meessi haa ta'u gosumaanuu ta'e dhugaan namaa baatu disokee usumiyyee irra feennillee Usmiya sirkii maal rabbii keetii jedhi kanaafuu dhugaa afarsoo bakka jirtanii marti keessan jasti fuura afarsoo jedhaa marti keessan fotoo poostii godhaa. Ati garuu seenaa darajee tapha yoo duutellee akkuma kokkinnatti keetittuu seenaa darajee jirta wallahi. Maaliin? Hiriira baatee jirta miremaa. Viidiyoo sana argitee rabbii jedhi ifati mokolbii gara laabu. Bara akka nama shiftaa jalaa dheessee bosona seenee bosonatti ruuhii shahaada takkittiin agarte guma nama barbaadutti dakana eenyu ase moobaayilii lafa keetti ofirabde liibisente. Horii alaa biirratti akkas godhee farcuma mana bakka namni addaraasha kana jechuun maal taate naan jetti faranjiin dhufte. Yoo gurbaan dolle seenaa dabarsee salma sheeraa godhanii. Yaa wallahi maalin jaaladhaa ni beeta garaana nyaata afarsoon akka miidiyaa gubbaa kanaa miti gara laafoon beeta. Bataan miskiin sa'uun sii galee. Eka maal ana malaali usmiyarra isanaa usmiyeen garuu maan nan jedha beeta. Ani si sahiba godanyara si jecha rabsabe si jecha ijoolleen waan ta'e nan jedha no usmiyeen keessa leonata so kaane qabu afarsoon garuu akka dubartii imammaa amana naasa afarsoon keessa baay'ee laafa garaan isaa kun akka waraana yaadigi. Yaa wallahi kunuuf eegallee beeta kun goobaziidha. Kana afarsoon garaa nama nyaata sii galee. Yaa
Mataa qalbii namaa cabsaa jirana. Marti keessan footoo afarsoo poostii godhaa justice for afarsoo firii afarsoo sirba ajaa'ibaa irra galchaa ijoolleen ta'e marti keessan jaalattoonni afarsoo rabbii keessan si gadi miidiyaa kana miidha takkaan dhaaba. Kulliin nama kumaa jirtu kun justice for afarsoo. Diini afarsoo ba'uu qaba sii galee afarsoon du'ee jira isaan namni beeku hin jiru. Ahama jirullee akkatti gammadu argitan. Afarsoo harkaan nyaatanii. Haasawaa tokko taasise maaliin ta'inaa injiraa miti bakka usumiyya jala seenii ilaali argitee viidiyoo san viidiyoo usumiyya poostii godhi jala seenii ilaali በጣም ያሳዝናል ሲገሌ ቀልቢ ነማ ጨብሳ አወቱ አከለ ኛቴ ቤክ በር ተካ በር inni በር ሰዓቲ qabaa ture በር viidiyoo poostii isaa duraa yoo agartee jette sa'aatii akka waan kana gartee irratti deemaa jiru tarkaanfii irra fudhanne jedhanii deemaa jiran sa'aatii irra galfatee poostii godhaatiin hin ture sigalee san jechuun immoo gartee waan kana gartee akka takbaadhaan karaa ittiin isa qaban irratti adeemaa jiru waan hunda irra sirreessatiin jira sigalee ammallee waan keessanaa ani hanga sila addaan hin baafanne malee dhageeffadhu wallaahi billaahi namuma dhiyooma kana guyyaa 3-4 waan hin caalle gaafa hundame kana duratti sawwaayni osoo namni wajjin haasayaa jiru Sumcatti wayii keessa jirtu sawwaan eebaluu ka jedhamu mucaan tokko gartee biyyuma kana keessa jira yaadima kana keessa jira sawwaaqa waa fidee fi achi dhaqee mucaa kana digalee mucaan sun bira dhaqee deebi'ee afarsaan gaaf guyyaa lammaffaa dhaabame digalee keessa jira ani mucattiin mee eebaluu san gaafadhu osoo ani keessa jiru mee eebaluu na dhufe koo waa fide jedhee waa fidee achitti wal arganii wal dubbisanii biraa deeme silkii isaa yeroo sammisa jira wal naasaa jira silkii keessa jira eebaluu bira dhaqee deeme gaafadhu naan jette mucaa san immoo ittillee dawwalee ittillee barreesse naan deef narra lenkaafne ijoollee ma kenna ijoollee ma sikkoo mandooti kuni buufannu bira taa'ee ijoollee keenya kan inni jimmaa jedhee asitti maa godhan duucharee wallaahi billaa ijoollee kenna afarsaa namni isa beeku ijoollee ma kenna ambar dubbiin baadiyyoo malaaqiitiin qabdu mataa bukaddaan hin beektu bara giraas gabbaa qalladina jirana wallahi billahi walla qalliimi isin qalladaa malee akka bittin jiru afar garraa makeen mataa miila wallaalaa beektaa Oriyaana dhageeffadhu namni anarra afarso dhiyaatu hin jiru dhugaartu sitti usmee caalanaaf afarso wajjin haasaa ture sii galee wayitanii rakkoo keessa jirullee wayitanii bal'oo keessa jirullee goddanyaa kiyyaan jaalladhaan sii galee gan wayita waan afarsoo namni asirratti qoosu kana nan garramu sii galee maaliifi waan afarsoo beekuuf kanaafuu afarsoon harka nama kennaan buunee harka nama biraatiin galaafatamee dhugaartu sitti maan hafuura afarsoo dhabamee jira sii galee goddanyoota isaatti safarsan ta'edu nama 5 silkiina erganii kinoo silkii si erguu danda'a magarlaafu itti dawwalee uummata akka hafuurri afarsoo hin jiru malee kanaafuu gara furmaataatti deemuudha malee amma jirullee sa'aatii 24 kennineef jira sa'aatii 24 keessatti ibsa nu baasuu qaba ibsa maal jedhee afarsoo yoo qabsiisellee qabamee jira afarsoon yoo qabsiisinillee hin qabsiifne jedhee ibsa nu baasuu dida ijoolleen ta'e marti keessan justice for afarsoo marti keessan viidiyoo dalagaa sirbaan gumaa harkatu baasa isinii galee hin qalladina obboleessi isaallee suudarbiyaa keessara obboleessi ama jirulleellee kanaafuu dhiiga ilma keenyaa nu ba'uu qaba sii galee afarsoon wallaahi lazim warri garee shaahadaa kana du'aayii godhaniif hadda yoo argitanii nama 2,000 irratti maaliifi afarsoo waan kam keessa iyyuu hin jiru polotikaa kam keessa iyyuu hin jiru ijoollee waltumsiisuu keessa hin jiru lolaa akka gaafa wallolee irraa dhaabate nagaan garee keessa deebi'ee karaa jira ofii keessanii miidiyaa irra fiddanii amma jirullee nama arrabsiisuu jalqabdan malee afarsoo waan mara keessaa iyyuu ba'ee jira kana beekaa jechuudha nama islaamsuu nama shaahadaa nama qabsiisuu afarsoon nama qura'aanallee qara'eetiin haga wayii nama qaraasisaa nama barsiisuu jalqabee waan mara keessaa ba'ee kanaafuu dhiiga mucaa kennaa dhiiga mucaa arsii dhiiga mucaa oromoo dhiiga mucaa muslimaa marti keessan sagalee ta'aa fi bira dhaabadhaa justice for afarsoo wallaahi lazim dhugaan afarsoo nu ba'u yaa amma usmiyye qalladina wallaahi billaahi wala bulkaa bangak jiru wayita qaldi dhagin dhagay yemir dhugaa tokko basti bagay namni gake afarsotti dhiyaatu sun jiru kuni nakalmaan dibbeetumanii namni amalallee akka salama wal beeku hin jiru walillee bilbiltanii
dhimma gurbaa kanaa jechuudha serious ajandaa godhachuun barbaadan tiktuu hin guddifachuu namni dhibbisa namni kun akkana laaluun barbaadan odoo suuraa afarsuuf duuba kaa'ee irratti haasa'ee kaafarsuun arrabsuu dhufuufiit gammachuu ibsachuu dhufullee baay'ee dhufa ka isaaf rifatee dhufullee hin jira an dhimma akkasiisan qaata dhiise irra daajaan qabu tiktok illee guddachuu baatee mataanaa dhaabatu dantaa kiyyaa miti garuu akka nama tokkootitti nullee keessumaa dubbifna ol beeyna